birrii keessaniin hojii hojjettu taanaan yeroo dhiyoo keessatti jijjiiramuu dandeessu jechuudha. Innis obboleen keenya namoonni Finfinneetii waggaa 2-3 dura lafa iddoo lammaffaatiif bitanii ka'anii har'a abbaa miliyoonaa ta'anii jiran ni amantu. Okay, namoonni takka nuti meeshaa nama bichisiifachuu hin barbaannu kan jedhantu jiru. Okay, birrii kan kee baankiin kaa'ini buutee barbaadda miti. Kisaaraan barbaadu miti birrii kan kee baankiitti cuqqaaltee hin kaa'ini. Maaliif warri mana baankiillee ittiin daldalachaa ittiin nagadachaa birrii kan kee gaafa hidhatte sii kennan malee simaaf dhiphatanii birrii ishee jalaa badeedhanii mana ijaaranii sirkaa fuudhaan jiranii. Kanaaf obboleen kiyya osoo qarshii keessan hin tuffatini qarshiin keessan isin mararuu qabdi waa isin buusuu danda'uu qabdi jechuudha. Labarakaatu obboleen kee kanneen amantii biroo dhuftan ashama akkamnaa jirtu kanneen maamila kiyyataa jirtan welcome kottaa gara mana miso oro ani kanorra na jibbuuti kanorra na jaallatuuti maaliif dhigi kiyya oromoodha eessa na geessu hin dandeessan warri na jibbitan illee jibbaarra jaalala wayyaa na jaalladha ani warra na jibbus warra na jaallatu hedduu isin jaalladha waa'ee yaada kaargoo irratti jechuudha kanneen gaaffii gaafatan jirtu akkasuma gaaffii keessanisniif deebisaa wanta ifa isiniif ta'uu danda'u takka obboloota koof nan qoodee yaadeetiin jira ammaan dura jechuudha namoonni dureessa tahan ni jiru birrii keessaniin hojii hojjettu taanaan yeroo dhiyoo keessatti jijjiiramuu dandeessu jechuudha. Innis obboleen keenya namoonni Finfinneetii waggaa 2-3 dura lafa iddoo lammaffaatiif bitanii ka'anii har'a abbaa miliyoonaa ta'anii jiran ni amantu. Okay, namoonni takka nuti meeshaa nama bichisiifachuu hin barbaannu kan jedhantu jiru. Okay, birrii kan kee baankiin kaa'ini buutee barbaadda miti. Kisaaraan barbaadu miti birrii kan kee baankiitti cuqqaaltee hin kaa'ini. Maaliif warri mana baankiillee ittiin daldalachaa ittiin nagadachaa birrii kan kee gaafa hidhatte sii kennan malee simaaf dhiphatanii birrii ishee jalaa badeedhanii mana ijaaranii sirkaa fuudhaan jiranii. Kanaaf obboleen kiyya osoo qarshii keessan hin tuffatini qarshiin keessan isin mararuu qabdi waa isin buusuu danda'uu qabdi jechuudha. Asirratti yeroo baay'ee namoonni horii biyya arabaa kanan horii bitatanii baay'ee ittiin milkaa'anii yaada nama hedduu argaatiin ture kana durasi gaafa horii waan akka saawwaa kana ittiin bitatanii baay'ee carra qabeessan ta'anii garuu lafii hin dhalatu nama dhalatee irratti baay'achaa deema. Maaliif lafi warqiidha waan hin argamnedha. Kanaaf dubbadheen ture hiriyoonni koo har'a jechuudha birrii 200 jechuun birrii doolaara xiqqootu birrii 200 ta'aa jira. Ati katamaa keessanirraa fagoo haa taatu osoo hin tuffatin har'a birrii 250 birrii 300 yoo lafa takka bittee keesse waggaa tokko waggaa lama booddee gaafa galtu birriin sun dachaa ta'ee si fayyadaa jechuudha buutee sii godhate. Kanarratti egaa birrii keessan baankiitti cuqqaaltanii kaatina warri galtanii harka keessanii waa godhachuu barbaadanii asis lafa bitaa achis lafa bitaa asis lafa bitaa bakka 3-4 dandeessanii naan lafa bitaatee kaa'adha. Sana booddee gaafa galtanii dhugaa dubbachuuf isin sooressa taatu jechuudha. Isa iddoo tokko gurgurtanii ittiin lafa ittiin mana keessan waan garaa isin hin geenye yoo jiraate ittiin miidheffachuu dandeessu. Isa iddoo tokko gurgurtanii ittiin meeshaa mana keessa guuttachuu dandeessu. Isa iddoo tokko gurgurtanii ittiin hojii mataa keessanii uumachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf lafa bitatanii kaa'achuun baay'ee buutee bareedaa qaba. Warroonni immoo ani yoo waa kaargoo godha yoo saayiba kiyyaatti mi'a kiyya kennadhe maqaa ishee naa fuutee galte qarshii akkamitti adda addatti itti kaffalti moo kanuma ishee duukaa kaffaltii kan jettantu jirtu. Eeyyee asirratti gaaffii bareedaadha. Fakkeenyaaf saayibi kan kee meeshaa akkuma waan kan ishee ta'etti maqaa ishee naxxee baasti. Kan eenyuuf kan eenyuutiin beekan achi keessa maqaa isheen galee waan ta'eef. Wanti isheen meeshaaleen isheen baastu sun yoo birrii 15,000 ta'e fakkeenyaaf maqaa isheetiin baafachaa jirti waan ta'eef erga mana kaargoo sana keessaa baasteeti kan isheen mi'a kan kee maatiitti si rakkabuu dandeessu. Yeroo sana birrii 15,000 baasti yoo ta'e akka fakkeenyaatti 15,000 sana walakkaatti kisaaraasaa qooddattu jechuudha. Kana wanni ifa isiniif ta'uu qabu. Ani kan hin jedhee biyyaa galtanii bitachuu dandeessu yoo akkasuma waan adda addaa bittanii ittiin birrii keessan qabsiifattanii buutee isinii ta'a. Gaafa galtan ofitti gammadanii waan barbaadan godhachuu dandeessu. Yoo immoo kana hin barbaannes maallaqa keessan jechuudha walitti qabattanii waan ittiin mi'a bitachuu barbaadan takka
mindaa ji'a 3 haa ta'uu kan feetan. Maali walitti qabatanii gaafa galuuf jettanii gizeema takka nama akka garaa keessanitti isin geessee mi'a isin bichisiisu yoo qabaattanii gizeema takka waan feetan bitattanii gaafa galtan yoo asii osoo hin galin dura torbee tokko dura kudharfee tokko dura mii keessan kaargoo ta'ee dhaqee achi isiniif taa'utti isin gaafa booleetii gadi buutan jechuudha. Booleema keessaa mi'a keessan baafattanii darbitu jechuudha. Haga isa maatiif gana ergitanii maatiin dhufanii baafatanii kisaaraa hin qabu. Tokko ofiin fudhatanii galu. 2 biyya keessaa nama bichisiifachuu. 3 maallaqa sanaan waa bittee waa qabsiifattee yoo jettes booddee kisaaraa hin qabu. Ofitti gammaddee biyyuma keessaa dhattee mi'a sana guuttachuu dandeessa. Yaada kana. Tole hiriyoota koo yaadi kana fakkaata isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf namoonni ammaan dura of yaadatanii Finfinnee keessaa lafa bibbitatanii kaa'atanii amma jechuudha lafi isaanii sun kaartaa pilaanii dhabuu danda'a. Ati yoo irratti ijaarta ta'e kaartaa pilaanii dirqama si gaafata. Manni kee hin kaafamaa jechuudha. Yoo callisteetuma lafa iddoo 2-3 bittee keessa garuu gaafa gurgurachuuf itti akkasuma abbaa barbaadetti gurguratta. Inni immoo dhufee birrii guddaan sirraa bitu kaartaa pilaanii irratti hojjechiifate mana sana irrattis ijaarrachuu danda'a. Ati bitteetta garuu dandeetti kaartaa pilaanii irratti godhachuu hin qabdu. Maaliif buutee immoo dachaa meeqa argatte lafa sana gurgurattaa jechuudha. Kanaaf egaa obboloonni keenya warroonni rabbiin isaa yaadachiise ammaan dura Finfinnee keessaa waggaa 2-3 dura birrii xiqqoo lafa bitanii kaa'atanii har'a abbaa biliyoonaa ta'anii jiranii jechuudha. Maashaallah. Of yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya kee keessatti isa guddate takka teessee ilaaltee akkamitti guddataa akkamitti akkas ta'a jechuu osoo hin taane akkamittiin akka abaluu ta'uu danda'a. Akkamittiin of jijjiiruu danda'a. Ofirra darbee akkamittiin nama gargaaruu danda'a. Maatii koorra darbee maatii nama biroo kan rakkatan kan harka qalleeyyii ta'an akkamittiin jijjiiruu danda'a jettee yaaduun dandeesse taanaan bakka sanallee hin hanqattu unuma geessaa jechuudha. Badaan sammuu keetti waa yaaduudha, waa xiinxaluudha, dammaqiinsa qabaachuudha. So kanaafiyyuu nama ofiisaarra darbee nama harka qalleessaa, nama miskiina, nama rakkataa gargaaru rabbiin waa taasisu nama hedduu jira jechuudha biyya keenya keessa. Aaliis ta'ee, ollaas ta'ee, akkuma naannoottis ta'ee namoonni harka qalleeyyiin hedduudha jechuudha. Egaa namoota ofirra darbee nama sana gargaaru rabbiin waa taasisu kanuma isiniin jechuu barbaada. Waa takka hin yaadda taanaan hin karoorfatta taanaan bakka sana ga'u wanti si hanqisu tokkollee hin jiru. Guyyaamaa fi obsa gaafataa isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya yoo yaada qabaattan koomentii jalatti barreessaa. Yaadi kiyya isiniif fayyadheetiin yaada. Waa'ee dhimma kaargoo irratti dubbadhee xumureetiin jira akka isiniif galee abdiin qaba. Maaliif kanaan dura yoo mi'a walitti qabattanii maqaa keessanii fudhattanii galtanii fataadha jechuudha. Rakkoo takka hin qabu. Irra caalaadha. Garuu qooda maatii keessaniif asii taalbaajii minaaminii guurtanii ergitanii ittiin birrii 70,000 birrii 60,000 ol baaftanii osoo maatii keessaniin kanaan daara baay'attanii qarshii ergitanii fi fataa jedhanii guyyaa takka keessatti ittiin uffata isaanii bitatu. Garuu yoo dhaqanii mi'a mana kaargootii baasu ta'e adeemsa qabaa, taabii qabaa, birriin baay'ee takka qisaasaa jechuudha. An namoota galchan hedduun beeka garuu kisaaraa isaaf buutee isaa ol bira qabee gaafa ilaalu nama waa bitachuu barbaadeef as taa'ee birrii galchuutu irra naaf salphataa jechuudha. Gaafa galtu immoo waan fedhe walitti guurrattee maqaa keetiin yoo fuutee galtee dhattee maqaa keetiin baaste irra qallaadha. Isiniin jechuu maafanii galatoomaadha. Viidiyoo kee laayikii gochuu hin dagatin. Akkota maamila kiyyataa isiniin jedha obboleeyyan kiyya.